Assalamualaikum, akkam nagaa jirtu hordofootaa fi kabajamtoota tokkummaa faamilii marti keessanuu akkam nagaa fayyaa qabdu. Har'allee viidiyoo biraatiin hol agarree jirra jechuudha. Walitti deebineerra. Handa kan walitti hojjennu maaksii fuula keenyaaf hojjenne jechuudha. Maaksii baay'ee bareedaa ta'edha. Fuula keenya nuuf qulqulleessuudhaaf baay'ee nu gargaara. Egaa kan wantoonni nu barbaachisan akkuma argitan fuuldura keessanitti asitti yaagurtii maankaa shaayii tokko hin qaba. Asitti shumburaa daakameedha akkuma agartan. Asitti aannan qaba, loomii, sukkaaraa jechuun. Amma kaa jara kanniin asitti immoo kan irraa fadhe nashaa yookiin immoo boqqolloo daakuu boqqolloo jechuudha. Akkuma agartan inni kun baay'ee fuula keenya wantoota fuula keenya irra jiran nu qulqulleessuudhaaf baay'ee nu gargaara. Fuula namaa baay'ee qulqulleessa. Akkasuma yaagurtii laaffisuudhaafis baay'ee bareedaadha jechuudha. Egaa amma asitti daakuu shumburaa maankaa shaayii tokko itti godhanna. Asitti illee nashaa yookiin immoo boqqolloo daakuu maankaa shaayii tokko itti godhanna. Egaa kaadhaaf nu barbaachisu maaksii fuula keenyaatiif isa kana kolbatti waliin geenna. Baay'ee salphaadha. Yaagurtiinis waan mana keenya keessatti argamu. Kushina keenya keessatti waan argamu jechuudha. Kolbatti waliin geenna. Akkuma agartan haga kireemii nu ta'utti kolbatti akkana waliin ga'uu qabna. Egaa akkana waliin geenyee kaaneen booda egaa kan maaksii keenya egaa kana waliin dhaanne isa akkasumatti dhiifne asitti dura ka fuula keenya ittiin qulqulleeffannu qopheeffanna. Asitti akkuma agartan aannan qaba. Aannan xiqqoo itti buufadha. Egaa ka asittis loomiin qaama keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Gatii aannaniin itti jennuuf loomii itti godhanna. Loomiin koo kolbatti bishaan hin qabu. Egaa ka haa ta'u. Amma kaa firee isaa kana keessaa baafanna. Amma maal goona isaa akkana aannanii fi loomii ittiin godhanne kana fuula keenya bishaan diqqoosii ho'ina qabuun dhiqanna. Akkuma fuula keenya dhiqannee akkanatti itti dibanna. Akkuma argitan kana jechuudha. Fuula keenya wantoota fuula keenya irratti hin barbaachifne hunda gogaa du'an irraa nuuf kaasa jechuun nu qulqulleessa. Oduu maaksii keenya godhataniin duratti isa kana godhachuun dirqama jechuudha. Fuula keenya qulqulluu irratti maaksii godhanna. Maaliif faayidaa barbaannu akka irraa argannuu fi isa kanaan qulqulleessinee kaane isa kana akkanatti sukkuumnee qulqulleessinee boodatti bishaan ho'aa labbi jedheen yookiin immoo bishaan hin gubne garuu kan qabbanoofne jiddu galeessaan fuula keenya ala qallaqalne jedhu wayim dhiqanna jechuudha. Egaa dhiqannee kaaneen booda isa maaksii kana godhanna. Kan dhiqadhee walitti deebina. Amma akkuma argitan kunoo harkaan koo dhiqadhee deebi'ee jira. Egaa kana fakkaata. Amma asitti maaksii duratti godhanne kanarratti asitti viitaaminii C nan qaba itti buufadha. Xabbitaa 5 itti buufadha. Fuulli keessan gogaa ta'eef oilii qabdan itti fayyadamuu hin dandeessanii. Gatii fuulli kan koo gogaa ta'eef oilii waan hin taane fuulli kan koo olive oilii bicuutu akka itti fayyadama. Isin zayitii mana keessan keessatti argattan kokonaat oilii ta'uu danda'a, almond oilii ta'uu danda'a. Yaani zayitii mana keessaa qabdan walumaa galaaf itti fayyadamuu hin dandeettan waan fuulli keessan jaalatu jechuudha. Egaa kolbatti waliin dhaanna isa kanallee. Akka kireemii akkana ta'u kan argannee jirra fuula keenyaaf. Egaa akka fuula kootii irra isin mul'isa. Harka keenya irratti kana godhee dibadha. Dibattanii bichaa dhiisuu osoo hin ta'in daqiiqaa muraasaaf
yoo xiqqaate daqiiqaa 3 fuula keessan irratti suuta godhaatiin masaajii godhaadha. Faayidaa barbaadan irraa argachuuf akkas gochuun nurraa eegama jechuu. Akkana goone suutumaan wal geessine masaajisuu jennee akkanatti goona jechuu. Egaa kan sa'aatii hin qabu yeroo manaa gogeedha kan dhiqadhu fuula kootirraa. Manaa goge bishaan ho'aa ta'een dhiqadhee ergasii immoo bishaan qabbanaa ta'een isa dhumaa dhiqadha. Saniin gama qibaatii fuulli kiyya jaalatu dibadhaa jechuu. Wanta kana odoo galgala sa'aatii ijoollee keessa raffiftanii sa'aatii firii taatanitti hojii manaa keessa fixanii jettanitti ta'uu godhatan baay'ee faayidaa illee guutumaan guutuutti irraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Guyyaa godhatan immoo aduu keessa baatan taanaan yaa wanti faayidaa irraa argannu illee hin jiru baay'inaan jechuu. Maaliif fuulli guyyaa dadhabaa oole halkan isa kanaan akkan goone hafuura galfatee bula jechuudha. Wantoota barbaachisaa ta'e argateetiin guutumaan guutuutti. Egaa kaa'uu dandeettan akkas godhuudhaaf mokkuraadha. Egaa akkana goone daqiiqaa muraasa harka keenya irratti akkanatti dibnaa jechuudha. Fuula keenya irratti akkana masaajii goona jechuu. Egaa anillee amma fuula hankoo dibadhaa. Hogogee walitti. Egaa kunoo amma akkuma argitanii harka kiyya lachuu dibadheera haala kanaan diqqoo naa gogee jira. Guutumaan guutuutti illee gonne garuu amma egaa akkanatti diqqoo naa gogee kolbatti akkanatti sukkuumee akkuma argitan. Akkana sukkuma ofirraa baasaa. Hogogee waan tokkollee isin dhibu akkanatti sukkumamee isinirraa baya jechuu. Waan tokko doo isin dhibini hojiidhaa ta'e garuu sukkumamee hin ba'u. Akkana sukkumee ofirraa baasee dhiqadha jechuu. Bishaan diqqoo ho'aa ta'e dhiqadhe achi bishaan qabbanaa akkuma fuula hankoo godha harka hankoollee jechuu. Egaa akkana sukkumee dhiqadhee isin deebi'a. Egaa kunoo haala kanaan dhiqadhee isinitti deebi'ee jira jechuudha. Kana fakkaata maaksiin keenya kadha hojii hojjannee fuula hankoollee dibadhee akka fuula hankootirraa na hafe harkaan koo guutuu godhee dibadhee akkuma argitan ani yaa asitti ibiddi furuumii yookiin oovanii na gubee jira. Kanneen yaa hoo guutuullee balleessuu baate intani hin godha jechuudha. Egaa bobaa keessan jalallee dibachuu hin dandeessanii ciqilee keessan jilba keessan bakka gurraacha qabna jettanii yaadan hundaayyuu dibachuu hin dandeessanii. Bobaa jala hoo dibattan loomii itti gochuu hin irraanfatinaadha. Loomii itti godhaa. Egaa viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo kana hojii hojjannee jira kan kana fakkaatu. Egaa hamma viidiyoo biraatiin walitti deemuutti nagaa turaa. Hoo isinitti tolee laayik gochaa subscribe godhaa. Tokkummaa faamiliitti makamuu hin dagatinaa. Maatii tokkummaa faamilii ta'a isiniin jedha. Egaa kana fakkaata kadha hojii hojjanne yaada keessanii fi waan barbaadanii koomentii jalatti naaf barreessaadha. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deemuutti nagaatti naa turaa. Ciao.